Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun YouTube channel keessan YouTube channel Dr. Nafiar Geetu official odeeffannoo fayyaa yerootti mana keessan teessanii kan ittiin argattanidha. Xiqqoo isin jalaan bareen tura dhiifama isin gaafadha. Egaa akkuma beekamu YouTube channel Dr. Nafiar Geetu official odeeffannoo fayyaa wayitawaa dhimmoota garaagaraa irratti isin biraan gahaa turuun keenya beekamaadha. Ammas odeeffannoo fayyaa dhaadannoo afaan keenya fayyaa keenya jedhu hawaasa keenya biraan ga'u itti fufnaa waan beeknuun utuun sassatiin hawaasa keenya ni barsiifna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya baay'een keessan subscribe gochuudhaan odeeffannoo fayyaa guyyaadhaa guyyaatti isin biraan geenyu argachaa turtaniittu. Namoonni subscribe hin goone yoo jaallattan qofa subscribe godhaa isiniin jenna. Dabalataan membership yookiin immoo miseensa addaa YouTube channel Dr. Nafiar Geetu official ta'uu warri barbaadan namoonni lama beekumaadhaaf caaltuun Ameerikaa irraatii memberii ta'anii jiru. Memberii jechuun maal jechuudha? Akkuma argitanii subscribe kan jettu cina gara jalaatiin join kan jedhu jira. Join kan jedhu itti buutanii faayidaa addaa yookiin immoo odeeffannoo addaa argachuu dandeessu. Laayivii isin waliin qofa seenuu dandeenya akkasumas immoo waan barbaadan gaaffiiwwan barbaadan waliin haasa'uu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo kitaaba fayyaas bakka isin jirtan isiniif erguu dandeenya jechuudha. Kanaaf join kan jettutti buutanii join gochuudhaan support nu gochuu dandeessu. Isa booda information guutan jiru. Ji'a ja'an waa xiqqoodha. $7, $20, $100 jedhee jira. Kana keessaa contribute gochuudhaan more advanced goone studio gaarii keessatti teenyee odeeffannoo fayyaa isin biraan geenya jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti ammallee nu hordofaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma mata duree irratti arguudhaaf yaaltan sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu qulqullina qaama saalaa. Baay'inaan dubartoota ilaallatu malee dhiirotas ilaallata jechuudha. Maaliif haadha manaa godhachuu dandeessu, hiriyaa godhachuu dandeessu. Akkasumas immoo dhiironni qulqullina qaama saalaa naannoo qaama saalaa isaanii eeggachuun barbaachisaadha kan jedhudha. More baay'inaan focus goonee kanaa sunu shamarreetti ta'u dhumarratti immoo kan dhiirotaatti dhufna jechuudha. Naannoo qaama saalaa akkuma beekamu private area kan jennu kuni yeroo baay'ee namoonni dubbachuudhaaf hin saalfatu hin qaanu garuu abbaan cabsaa ittuma cabsa yaasaa yeroo baay'ee qulqullina naannoo qaama saalaa eeggachuun keessaafuu shamarraniif baay'ee barbaachisaadha. Maaliif naannoon qaama saalaa foolii kenninaan yeroo baay'ee shamarran psychologically miidhamuu danda'u. Abbaa manaa yookiin hiriyaatti toluu dhiisuu danda'a waan ta'eef qulqullina naannoo qaama saalaa eeggachuun akkamitti danda'ama? Wantoota isin guyyaadhaa guyyaatti gootan kan dogoggora ta'an maal fa'i? Kan jedhu tuqaawwan qabxiiwwan 11 kaasnee waliin ilaalla yeroo gabaabaa gidduutti jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti ammallee nu hordofaa affeerraa keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu naannoon qaama saalaa qaamni saalaa dubartootaa keessa isaa dhangala'aan ni maddisiisu jira guyyaadhaa guyyaatti. Akkasumas immoo gilaandii kan jennu yookiin immoo xannachoonni dafqa maddisiisan naannoo sana waan jiraniif dafqii garaagaraa akkasumas immoo dhangala'aan qaama saalaa keessaa bahu xuriin naannoo sana jiru baakteeriyaan naannoo sana jiru dabalataan foolii garaagaraa kennu jechuudha. Kanaaf normaalii fooliin isaa shamarratti garaagaraa ta'uu danda'a. Fooliin gaarii kan jennu jechuudha. Garuu yeroo takka foolii badaa yeroo itti kennu jira. Foolii namatti hin tolle yeroo itti kennu jira. Kanaaf wantoonni kana nutti fidan yookiin immoo kan ofirraa ittisuudhaaf maal gochuu qabdu kan jedhu irratti kan walii ilaallata jechuudha. Egaa inni tokkoffaan baay'een keessan hin gootan jechuu hin danda'u ni gootu garuu tarii yoo dagatame jedhee hojiitti qabame qulqullina qaama saalaa naannoo qaama saalaa dubartoonni akkamitti eeggachuu qabdu kan jedhu guyyaadhaa guyyaatti every day jechuudha. Qulqulleechuu yookiin immoo dhiqachuu qabdu jechuudha. Yeroo shaaworii galtan miti. Yeroo shinti beetii yookiin immoo yeroo mana fincaanii deemtan qofa miti. Yaa namoonni baay'een akkasiin qulqulleeffatan nan beekaa hin gootan jechaa jiru garuu hojiitti qabuun ta'ee dagachuu dandeessu. Qulqullina naannoo qaama saalaa eeggachuu. Qulqullina kana immoo akkamitti eeggatama kan jedhu akkamitti dhiqatama haalumti dhiqannaallee baay'ee murteessaadha jechuudha. Amma yeroo baay'ee haala dhiqannaa ilaalchisee shamarran baay'een maal godhu shamarran tokko kan keessa qaama saalaa keessa osoo hin taane naannoo isaa fakkeenyaaf naannoo qaama saalaa fiixee qaama saalaa naannoo arraba isaa naannoo qaama saalaa sana dhiquu sirriitti dhiquu jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha yookiin immoo sirriitti dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo mana fincaanii deemtan qofa osoo hin taane yeroo kaan deelii qulqulleeffachuun yookiin dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Bishaan keessa galchanii dhiqachuun hin barbaachisu. Kana dhumarratti yookiin immoo tuqaawwan itti aanu keessatti ilaalla. Bishaan keessa galchanii bishaan itti naqanii dhiqachuu immoo maal dhiibbaa akkamii fida kan jedhu jechuudha. Inni kan biraa akkuma jenne maaliif dhimma kanarratti kan kaafne qaama saalaa naannoo sana dhiqachuun dhangala'aan qaama saalaa dubartootaa keessaa bahu jira. Dabalataan immoo gilaandii xannachi dafqa maddisiisan naannoo sana waan jedhan dafqii dhangala'aan sun waliin qabate yoo ture foolii kennaa deema jechuudha. Wanti xuraa'aan yoo ture foolii kennaa deema waan ta'eef qulqullina isaa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Inni kan biraan yeroo takka bishaan dhibuu danda'a yookiin immoo iddoo bishaan iddoo mijanne deemuu dandeessu. Sagaraa teessanii yookiin mana boolii teessanii yeroo baay'ee sooftii isa ta'u waraqaa isa ta'u kan fayyadaman jiru. Yookiin immoo sagaraa erga teessanii booda udaan xaragachuudhaaf kan fayyadamtan jechuudha. Yeroo baay'ee akkaataan itti xaragaman baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf let's say qaamni saala fuuldura kana yoo jirate naannoon sagaraa kanaasidha. Gaafa xaragattanii akkas dudduuba gara fuulduraatti xaragama taanaan udaan yookiin immoo xuraa'aan naannoo iddoo jiru gareen naannoo qaama saalaa dhufa. Baakteeriyoonni achi keessa jiranii gara qaama saalaa dhufu. Gara qaama saalaa dhufanii baakteeriyaan suni naannoo sana yommuu misplace ta'u infekshinii uumuu danda'a. Kan biraan immoo foolii naannoo sagaraa akka dhagahamu gochuu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo even baakteeriyaan sunillee gara naannoo ujummoo funcaaniidhaan kara qaama sana seenee infekshinii ujummoo funcaanii infekshinii kan illee fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo qulqulleeffatan illee dudduuba gara fuulduraatti fuulduraatti gara dudduubaatti qulqulleeffachuu jira akkasiin dalagachuun barbaachisaadha jechuudha bifa kanaan jechuudha. Yeroo kana naannoo qaama saalaan seenu jechuudha. Kun wantoota guyyaa guyyaan raawwatamu garuu akka salphaatti ilaalamu jechuudha. Inni kan biraa haala qulqulleeffachuu irratti hundaa'ee fakkeenyaaf yeroo qulqulleeffatanii qaama saalaa naannoo alasaa even yommuu dhiqatan mataasaa akkamitti dhiqatamuu qaba kan jedhu even bishaanillee asii gad dhangala'uu qaba. Directly bishaan qaama saalaa keessatti naqanii dhiqachuun hin barbaachisu. Maaliif akkuma beekamu qaamni saalaa dubartoota akkuma jalqabarratti yaadne ofiin of qulleessuu yookiin immoo amala ofiin of qulleessuu qaba. Amala ofiin of qulleessuu irra jennu maal jechuudha? Ofii isaatiin keessaa of qulqulleessa waan ta'eef keessatti bishaan naqanii saamunaas keessa galchanii dhiqachuun illee hin barbaachisu jechuudha. Egaa inni kan biraa saamunaawwan yeroo baay'ee deelii fayyadamnu qaamaafis fuulaafis ta'ee qaama ittiin dhiqachuuf fayyadamtanii dhiqachuun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf hamma akkuma jennee jalqaba deelii guyyaadhaa guyyaatti dhiqachuu qabdu siniin jedheera. Saamunaan yeroo baay'ee saamunaa nuti deelii fayyadamnu pH isaanii ol ka'aadha. pH naannoo qaama saalaa dubartootaa fi dhangala'aa qaama saalaa yoo ilaalle immoo pH isaa baay'ee gad bu'aadha. Yeroo saamunaa sana fayyadamtanii pH naannoo qaama saalaa keessa jiru waan ol ka'uu fi maal ta'a jechuudha baakteeriyaawwan naannoo sana jiraatan akka isaan riifatan gochuu danda'a yookiin immoo baakteeriyaan biraa akka wal gochuu danda'a jechuudha. Normally normal flora kan jennu kan baakteeriyaan naannoo qaama saalaa jiraatan jiru yeroo sana infekshiniidhaaf illee saaxilamuu dandeessu jechuudha. Foolii badaallee kan qabaatu gochuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa akkamitti akka dhiqachuu qabdan isinitti meera asii gadi keessumaa pubic vagina kan jennu asii gadi dhiqachuun barbaachisaadha. Naannoo gararraati gara gadi dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa fakkeenyaaf yeroo dhiqattan mataasallee yeroo miiccitan mataasallee wantoota jajjaboo fakkeenyaaf ispoonjii ta'uu danda'a yookiin gwaantii harkaadhaan sukkumanii dhiquun hin barbaachisu. Maaliif naannoon qaama saalaa irriteet ta'uu waan danda'uuf salphaatti rifachuu waan danda'uuf maal ta'a jechuudha yeroo salphaatti rifatu sana dhiitoo danda'a, dhiiguu danda'a yookiin immoo rifachuudhaan kan ga'e infekshinii garaagaraaf illee saaxilamuu danda'a. Baay'ee sukkumuus hin barbaachisu. Normaalii bishaaniin sirriitti dhiquun baay'ee gaariidha jechuu barbaadini. Inni kan biraan immoo erga dhiqattanii booda erbee haphii qulqullina qabuun qulqulleeffachuun baay'ee gaariidha. Ariifattanii jiidhaa masaatti paantii uffata jala uffattanii surree immoo irratti uffattanii waan biraa irratti uffattanii ooltu yoo ta'e foolii kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf erga dhiqattanii booda qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa uffata baay'ee siin qabu uffata keenyaaf jiinsiis ta'uu danda'a kan uffattan jiraachuu dandeessu surree yookiin kofoo kan jennu jechuudha. Uffata jalaas baay'ee kan siin qabu baay'ee taayit kan ta'e qaama keessan hedduu kan siin qabu uffachuun hin barbaachisu jechuudha. Isallee baay'inaan yeroo uffattan yeroo dheeraa yoo uffattanii turtanii naannoon suni bulluquudhaan yookiin immoo ho'uudhaanii gilaandiin naannoo sana jiru xannachoonni naannoo sanaati dafqa maddisiisan jiru foolii badaa akka kennu gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo dheeraa uffatanii turuu dandeessu sa'aatii 24 sa'aatii 48 yoo jirran kan keessa jechuudha. Yeroo sana yeroo baastan foolii kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf baay'ee kan isin qabu uffachuun illee hin gorfamu. Inni kan biraa underwear fakkeenyaaf hamma paantii jalaa uffattan mataa isaallee baay'ee murteessaadha. Naannoon qaama saalaa dubartootaa qilleensa barbaada, qilleensi qulqulluu galuu barbaada. Akkasumas immoo wantoonni keessa brees gochuu gaafata waan ta'eef cotton underwear kan jennu yookiin immoo kan cottonii ta'ee kan qilleensa galchuu danda'u baasuu danda'u uffattanii baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee amma kan cotton hin taane kan duudaasaa yommuu uffattanii sin dafquu danda'a naannoon suni gilaandonii naannoo sana jiran dafquu danda'u dhangala'aan qaama saalaa keessaa walitti dhufuudhaan foolii kennuu danda'a jechuudha. Maal akka fakkaatu argaa jirtu suma kana jechuudha. Inni jalqabarratti argitan kuni yoo ilaaltanii baay'een isaa tanaadha. Qaawwallee hin qabu cottonii miti xiqqoo rakkisaa ta'uu danda'a. Warroonni kun garuu kan qaawwa qaban kanneen immoo uraa qaban jiru yookiin immoo qilleensi galuunis baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Yoo qilleensi galu ta'e foolii kennuu danda'a jechuudha.
naannoo qaama saalaa baakteeriyaan naannoo sana jiran anaerobic baakteeriyaa kan jennu isaanillee walirraa jechuudha. Foolii kennuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa yeroo galgala raftanii paantii immoo uffata jalaa ofirraa baasaa rafaa. Uffata jalaa yookiin paantii ofirraa baasanii rafuun gaariidha. Qilleensa gaarii akka argatu godha jechuudha. Yeroo ammoo ukkaamsanii raftanitti qilleensa argatu jechuudha. Kanaaf uffata jalaa yookiin paantii jalaa baasanii rafuun gaariidha. Yoo kun uffatoota keenyaaf amma oversized t-shirt kan jennu yookiin immoo t-shirt yookiin immoo shamizii dheeraas uffattee rafuu dandeessu bakka isaa jechuudha. Qabduu harmaa fi kan paantii jalaa ofirraa baasanii rafuun gaariidha jechuudha. Paantii jalaa yommuu ofirraa baasanii raftanitti qilleensa gahaa argata waan ta'eef foolii kennuu isaa yookiin immoo carraan dhangala'aan keessatti kufamuu isaa dhiphaadha jechuudha. Kanaaf wantoota amma jenne kana gochuudhaan qulqullina naannoo qaama saalaa eeggachuu ni danda'ama jechuudha. Dhumarratti dhiirotaadhaa fi dhiironni simmoo uffata qulqullina qaama saalaa keessatti eeggachuu qabdu jechuudha. Dhiqachuu yeroo jennu maal jechuudha? Qaama saalaa isaanii dhiqachuu, even naannoo testikil cinaanillee dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Uffata paantii jalaas immoo yerootti jijjiirachuun gaariidha. Egaa bifa kanaan qulqullina naannoo qaama saalaa eeguun ni danda'ama isin jechuun barbaada. Hanga xumuraatti nu wajjin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Subscribe join gochuudhaan maamila taasisan jenna. Ulfaadha.